warahmatullahi wabarakatuh. Barattoonni haga ammaa waa'ee tawhiida islaamummaa keessatti barate isinii qopheessitee jirtu. Ani immoo islaamni awwala ka dhufe maaliif akka ta'ee fi islaama jechuun maal akka ta'e gosa xiqqoo isinitti hima. Islaamni addunyaa tanarratti kan dhufe shirkii balleessuu fi amantummaan kan rabbii qofa akka ta'uuf. Walqixxummaa ilma namaa addunyaa tanarratti kan fide amantii islaamummaati. Amantiin islaamummaa wayita walqixxummaa ilma namaa nuuf fide. Amantiin islaamummaa walqixxummaa ilma namaa addunyaa tanarratti nuuf fidee jira. Bilaal gabra Umayyaa akka ta'e ni beektan. Islaamummaa walqixxummaadhaaf silaa dhufuu baate abbootiin Qureeshotaa amartiin islaamummaa ni fudhatiyyu. Umayyaan akka Bilaal islaama ta'e guyyaa dhagahe. Amantii islaamummaa keessatti Bilaaliif Umayyaa walqixa ta'uu isaatu garaa isa nyaata. Saniif Bilaaliin osoo hin qaxxayin aduun har'aanatti lixxuu jechuudhaan waadaa seene. Islaamummaan garuu ilmi namaa walqixa jedhee waa yaaduuf islaamummaan ilmi namaa waan qixxeessuuf gabrummaa Umayyaa jalaa baasee Bilaaliin azaana awwala akka baasu taasisee jira. Amantiin islaamummaa amantii kamiyyuu ni kabajallee ni jaalatallee akka ilaalcha ijoollee keessan keessatti argee fi akka nu amma yaaduu jiru kana keessatti garuu amantii islaamummaa akka jibbamu malee akka bal'atu gochaa hin jiru. Akka nu ilaalcha amantii biraatiitti qabnu islaamummaan amantii biraa akka jibbu fakkeessinee haasa'aa fi hojjechaa jira. Tawhiida haasa'uun qofa islaamummaa bal'isuu hin danda'u. Islaamummaa bal'isuu yoo barbaanne hojjannee agarsiisuu dandeenya. Nu qofta islaama taaneef jiraachuu hin dandeenyu. Ashaabonni yeroo hunda waa'ee islaamaa wayita haasa'u seenaa ashaabonni nu dalaganiif waan isaan hojjetanii taran qofa haasa'u. Nu ofii keenyaa garuu islaamummaa bal'isuu irratti waa tokko hojjechaa hin jiru. Asxaabbanni yeroo hunda waa'ee tawhiidaa haasa'u malee faayidaa nu islaamummaa bal'isuu irratti gaggeessine wanni tokko hin jiru. Islaamummaan amantii tokko sinifan kaasa. Amantii kiristaanaadhaaf haga inni kabaju beekuu yoo barbaaddan amantii kiristaanummaa islaamummaan hin kabaju. Isaaniin illee rabbiin keenya yaa ayyuhal kitaab jedhe malee yaa ayyuhal kaafiruun hin jenne. Qul yaa ayyuhal kaafiruun yoo makka beekuu yoo barbaaddan immoo qul yaa ayyuhal kaafiruun kabu abbootiin Qureeshotaa dhufanii rasuulii rabbiitiin akkana jedhanii waggaa keessaa ji'a qixxee amantii keenya gaggeessa. Waggaa keessaa ji'a qixxee immoo amantii kakkee gaggeessinaa jedhanii. Islaamummaan ka dhufe shirkii balleessuuf waan ta'eef qofa rabbii wayita san yaa Muhammad jedhiin yaa ayyuhal kaafiruun jedhee qul yaa ayyuhal kaafiruun hin nuugus. Yoo nu amantii nama biraa jaalanne amantii keenyan akka jaalatan godhuu ni dandeenya. Walqixxummaa ilma namaa wayita jennu immoo yaa rasuulli rabbi akkana jedhan yaa kan obboleeyyan keessan rabbiin siin jedhan sinii oolche obboleeyyan keessan eeguun dirqama sinirra jiraa jedhan. Wanni nyaatamu dhabamee mana keessan keessatti ka jiru nama tokkoof qofa yoo ta'e gabra keessa nyaachisaati isin qooqa bula. Islaamummaan yeroo hunda isaara balsiisa malee obboleessi kiyya du'ee ani haa jiraatu hin jedhu. Ani haa du'ee obboleessi kiyya haa jiraatu malee seenaa tokko isinitti ashaabicha maqaa isaanii dagadhee ashaabonni baay'oon waraana tokko irratti du'anii turan. Seenaa san irratti inni ilma abbeeraa isaa soquu gara lola san keessaa seene. Wayitaan gara san seenu ilmi abbeeraa kiyyaa dhahamee kufee jira. Namni dhiigni baay'een keessaa yaa'e bishaan ni barbaada. Bishaan ni barbaada jedhee gaafate. Inni illeen eenaa kennii naan jedhe. Anaa isaaf kennuuf gara isaatti hiriyyaan isaa isa bira taa'ee bishaan jedhe. Ana dhiisii isaaf dabarsii naan jedhe. Isa obaasuu gara isaatti deeme. Isa wayita obaasuuf deemu inni sadaffaa isa bira taa'ee bishaan jedhe. Inni illeen ana dhiisii isaaf dabarsii naan jedhe. Wayita isa sadaffaa bira ga'u kan sadaffaa du'ee ture. Karra lammaffaatti deebi'e. Inni lammaffaallee du'ee ture. Gara ilma abbeeraa kiyyaatti wayita deebi'u inni illee du'ee ture jedhe. Islaamni osoo jiru iyyuu obboleessa isaa jiraachisa malee obboleessa isaa ajjeesee inni hin jiraatu. Allahu Akbar. Akka nu amma jiraachuutti jiru kana immoo obboleessi keenya yoo hasdate hissiitti ta'a. Yoo inni waa argate nutu dura miqqanyaatti ta'a. Argachuu isaatiif hin gamman. Rasuulli rabbi ashaabota isaanii waliin masgiida isaa taa'anii akkana jedhan. Namni jannataa tokko amma balbala kanaaniin seenaa jedhan. Namni tokko du'a godhatee osoo areeda isaarraan bishaan yaa'u hin seenu. Guyyaa lammaffaallee akkas jedhan. Namummaan sun ni deebi'e. Sadaffaallee akkas jedhan. Namummaan sun ni deebi'e. Abdullah ilmi abbeeraa isaanii gara nama sanii deemee abbaa kiyyaa gollolee mana kan keetitti na bulchii jedhee namni sunillee ishii jedhee Abdullah nama san bira guyyaa sadii bulan. Guyyaa sadii bulanii guyyaa sadaffaa kana jedhanii ana abbaa kiyyaa gollolee hin dhufne ka dhufe rasuulli rabbii guyyaa sadii ati ka jannataati jedhanii siira geessani yoo maal hojjete jedhee silaaluu dhufee jedhanii Abdullah wanni addisiin nama sanirratti arge jedhan. Namni sarrafee irriiba keessaa gara mirgaatti wayita gangalatu subhaanallah jedha. Gara bitaatti wayita gangalatu alhamdulillah jedha. Hatta salaata layliyyuun salaat wanni hojjetu tokko hin jiru. Nama saniinaan kanaaf dhufe ati garuu waa tokko hojjetta'uu jedha.
jedhaniin inni illeen waa tokko qofa shakkaasan sitti himuu jedheen ishii jedhan Abdallah obboleessi kan kee mana ijaarate yoo naan jedhan alhamdulillah rabbiin bakka kenneef inni obboleessa kiyyaa jedha ibaluun kana argate yoo naan jedhan alhamdulillah inni obboleessa kiyya baga argatee jedha waan inni argate san immoo yoo anka barbaadu ta'e rabbiin isaaf kenne anaaf illee naaf haa kennu jedha malee obboleessa kiyya san irratti histii ittiin ta'uu jedhan inni obboleessi isaa mana duniyaa irratti ijaarate wayita jedhaniin alhamdulillah jedha rabbiin jannata keessatti ka caalu ijaareef yoo ka dhugaan islaama taane nu duunee obboleeyyan keenya haa jiraattu kaas keessa jirtan isin baay'inaan gabareef saraatanyaa jettanii mana keessan ni galchitan garuu akka tii jiraatan olloota keenya baay'ee irratti argee jira haga isaan miidhamanii fi akka tii isaan jiraatan isaanii mee namni gabareen mana isaan beekne as hin jiru kubbaayyaa gabareen isaatti dhugneen kan dhugneen keessan jiru ni jira garuu akkamitti akka islaamummaa bal'isnu hin beeknu musliima jennee of waamnu wayita masgiida keessa teenyu bicha seenaa sahaabonni dalaganii haasa'uu malee nu waan biraa watakkayyuu hojjechaa hin jiru mana keenya keessattiyyuu islaamummaa bal'isuuti musliima ofiin jechuuyyuu wanni nu gochaa jiru kun nama saalfachiisa. Allahu Akbar. Sumur jaba karam sagaba kan ko. Kumbada sai si tinu matirge. Itiadi. Istaza qabna kan nu barsiifne karaa nu barsiisi harabbiin siif kenne nullee nu barsiisi wal jaaladhaa jedhi harka ol nu qabsiisi obboleeyyan keenyaaf akka yaadnu godhi jaalala rabbiitii walitti nu hidhi yaa obboleessa koo amantii tan kee amanii jaaladhu jibbaaf tulfiin keenya yawmal qiyaamaatti walitti nu fidu yaa obboleeyyan koo obboleeyyan keenya ka waliin dhalanne baay'ee ni jaalanna ka waliin dhalatiin jibbinee tuffanna amantii islaamaa akkanatti bal'isna agistiidhaan guutamnee musliima ofiin janna waliinis dhalannee dhalachuullee baannee obboleeyyan godhee amantii islaamaatti walitti nu hidhe yaa haadhaaf abbaa koo maaf addaan nu laaltan anis ilma keessan sinis warra kiyya na dhalullee baattan haadhaaf abbaa ilma godhee abbaaf ilma godhee amantii keenyattu walitti nu hidhe galatooma. Allahu